السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تجالتمتوتا هردفتوتا أفنان اندائفتو أكم جرتنا كيساني بغجرات تنجيجا قويا هدا وللو متدرين إسي آني الساقالي لجيت سنيف قبيل ياديرا نولين ترتي قراني سنين جرا آنيس ساقالي وجنة جيرمنا قبان قبنو نمتي جنة هجي بربا ceene bahar gamatti harka namaa kajeeluu hiyyummaatti hafuu jibbaa gammoojjii qaxxaamurree laafnee mogoleef jilba gariin karaarratti taanee galaa qurxummiif naachaa gadadoo jiruu moo'uuf lubbuu waree galaachaa deemsaan koomee ciccinnee aduu safaan waadamaa bibirrataa as geenye qabamuudhaaf gaadamaa garuu akka garaa ta'aaree marqaan galaa ta'aaree kan yaadne faallaa ta'ee bitaacha nutti galee rakkoon baqanne asittis lakkuu nurratti dhale alagaan alagumaa jabduudha biyyi ormaa jiraachuu nu dhorkitee kokkee nu qabde morma hojjennee jijjiiramuu dharaanee rakkoof biyyarraa baane gidiraattis rarraane mirga namummaallee nurratti sarbanii qabanii hidhaatti dirqiin nu darbanii hidhaanuu hidhaadhaaree azaaba biyya lafaa gubaadhaan affeelamnee kunoo ciccinne nafaa kumaan bakka tokkotti nutti cufan balbala jiruun imimmaan taate ganamaa fi galgala dabareen wal gaggeessuu taate keenya hireen daarree beelaanee dhumne dhibee irbaataa fi cireen osoo lammii qabnuu homaa wallaalamnee feestaaliidhaan duunee isumaan awwaalamne du'aaf guyyaa eeggannaa maal jetturee yaa firaa gidiraa biyya lafaa kan kana caalu jiraa dhufee nu baasa jennee abdanni kootummaan iyya keenya dhagahuu maaf dide mootummaan dhaabbileen siyaasaa kan bulchuuf morkatu akkamiin lammii ofii sagalee dhorkatu gaafa bal'oo nu fedhu gaafa rakkoo nu gatan gaafa bal'oo nu fedhaa gaafa rakkoo nu gatan meerri majlisaa fi dhaabbileen amantaa aktiivistiin keenya osoo arguu miixuu dhimma lammii isaa maaf waa tokkon xiixu rakkinaaf manaa baane nutoo hin qabnu cubbuu firaaf aantee osoo qabnuu wareegama baafna lubbuu lammiileen biyya alaa maaf nuun birmatu ka'ee sagaleen dhageessisu fuuldura imbaasii ba'ee gaafa dhimma siyaasaa dafee harka diriirsaa gidiraa keenya argaa ummanni maaf callisaa nuuf hin ba'uu hiriira duroo lammiif birmatee fuudhee biyyatti galaa maaliif ijaan nu laala dippiloomaasiin alaa duroo lammiif birmatee fuudhee biyyatti galaa maaliif ijaan nu laala dippiloomaasiin alaa orma dhageessisuu laata sagalee addaan footanii rakkoo fi biyyarraa baanaan alagaa nu gootanii
du'a lammii keessanii gammadduu akka cidhaatti abdii isinirraa kunnee dhumnuu mana hidhaatti lafti namaan bareeda lammii ofii too biyya gamaa gamanaa yaa'ee nuun dhageessisuu iyya. Adaraa yaa ummataa nuti ilmaan keessanii hidhaa biyya ormaatti nun laalinaa teessanii. Hadaraa yaa ummataa nuti ilmaan keessanii hidhaa biyya ormaatti nun laalinaa teessanii. Akka isiniif birmanne gaafa hongee fi beelaa gurmaa nuuf birmadhaa nurraa dhaabsisaa eelaa. Hidda dhiiga keenyaatu wiirtuu keessanii madaa qaamni keenya madaadha Hidda dhiiga keenyaatu wiirtuu keessanii madaa qaamni keenya madaadha xiqqoodhumallee nuuf yaadaa. Kunoo waggoota lamaaf harka marannee teenya Rabbii guddaa gaditti isin qofa abdiin keenya. Callistanii ilaaltu taanaan lubbuu lammiitti baatu gaafii biyya lamaan nama taajjabbii taatu. Guyyaa lubbuu gabbarraa dhabni furmaata tokkummaan ka'aa iyyaa nuuf barbaadaa furmaata. Beelaaf dheebuun gubannee qorraaf asirratti waadamne egaa yaa sabaaf maaf nurraa callifture. Afaan qofa taanaan madaan koo madaa keetii dhukkubni koo dhukkuba keetii dhibeen koo dhibee keetii yoo afaan qofa ta'e eessarratti gaasabummaan eessarratti gaalamummaan nuuf birmadhaa isiniin jenna teenyee dararaa keessa nuuf birmadhaa isiniin jenna teenyee dararaa keessa. Ilmaan qabnullee nurkatti dhumattee dubartootni keenya of fannisuudhaan nurkaa dhumattee. Du'aayiidhaan nu bira dhaabbadhaa hamma dandeessaniin tattaaffiidhaan illee nu gammachiisaa. Kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota Afnaan Anda Iftuu walaloon kana fakkaatti. Egaa hundumti keessan sagalee akka taatanu kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Bultii lama qofa sagalee ta'uu osoo hin taane akkuma kana jechuudha sagalee keenya haa dhageessifnuun isiniin jedha. Amantii keenya qaalii galatoomaa. رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده محمد بن سلمان خاصة وإلى العالم عامة. نحن أبناء النجاشي وأحفاد بلال بن رباح من أرض الحبشة أرض الهجرتين نناشدكم بالذي خلق السماوات والأرض، نناشدكم بالذي يعلم السر وأخفى، نناشدكم بالذي فلق الحب والنوى، نناشدكم بالذي أنزل القرآن على عبده بإطلاق سراح المسجونين الإثيوبيين من النساء والأطفال وكبار السجن في السعودية والسماح لهم بالمغادرة إلى بلادهم لما فيهم من العذاب في السجن لعدم توفر الرعاية الطبية اللازمة ونقص في الغذاء حتى مات منهم عدد لا يعد ولا يحصى. نناشدكم بالله ونناشد أصحاب القلوب الممتلئة بالرحمة من العلماء والوزراء والرؤساء بإطلاق سراح المسجونين الإثيوبيين، ونقول لكم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء،
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.